nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif baay'atu kan isiniin jettu waldaaleen Yihudaa Reeboot magaalaa Bishooftuu konfiraansii dhangaa afuuraa guddaa bitootessa 29 hanga eebela 1 bara 2015 qopheessine waan jirru misraachoo hirmaattuu dhangaa kanaa akka taatan affeeramtanii konfiraansicha irratti abbaan mul'ata waldicha nama waaqayyoo ergamaa Darajjee Bashaa argamanii dhukkubsattootaaf ni kadhatu. Tajaajiltoonni guyyaa kana affeeraman Raajii Dassaalany Waaqenne, Faarfataa Abarraa Guddataa, Faarfataa Gammachuu Tasfaa'e ni tajaajilu. Kana waan ta'eef guyyaa kana dhukkubsattootaaf ni kadhatama. Wangeelli mootummaa waaqayyoon ni lallabama. Hibboon dhalootaan ni hiikama. Kottaa hirmaattuu dhangichaa ta'an affeerraa keenya. Teessoon keenya magaalaa Bishooftuu daandii Finfinnee irraa dhufu Geetisheet irraa meetira 500 Maagastaasii ol darbee argama. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 61 11 Duwwaa 9 91 43 35 waldaaleen Yihudaa Reeboot Addunyaalessaa Bishooftuu.